Maatewos boqonnaa 27 lakkoofsa 45 irraa kaaseen dubbise jireenya amantii keessaa humna guddaa kan qabu dhiifama gochuu. Jireenya amantii keessaa Waaqayyo kan nurraa barbaadu dhiifama gochuudha. Dhiifama gochuun humna guddaadha. Kennaan guddaan dhiifama gochuudha. Gammachuu guddaanis dhiifama gochuudha. Dhiifama gochuu jechuun jireenya namaa keessaa yeroo baay'ee bal'aa miti. Isa kana garuutti gabaabsee itti fufa. Gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa maaliin moo'e gaafattan? Dhiifama gochuudhaan moo'e. Dhiifama wanti jedhu sun seexanaa fi summiidha. Du'aadha. Qorumsa hamaadha. Waaqayyo gaafa biyya lafaaf ilma isaa erge cubbuu nama hundumaaf akka dhiisuuf dhiiga isaa dhangalaase seexanni garuu mootummaa isaa keessaa dhaloonni baay'ee warri du'anis boolla keessaa kaanii jireenyatti makamanidha. Dhiifamni du'a keessaa nama kaasa. Dhiifama gochuun mucaa Waaqayyo nama taasisa. Dhiifama gochuun akka nuti fuula Waaqayyo fuuldura deebinu taasisa. Gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa kan moo'e dhiifama. Lafa inni dhiifama jedhee dhiisiif jedhee lafa itti foonitti tolu yookiin immoo itti mijatu keessa dhaabate Yesuus Kiristoos dhiifama jedhee miti. Waan isin dhibu mismaarri as keessa miti. Kana isaa keessa waraanaa. Miilla isaa waraanaa. Harka isaa waraanaa. Kanuma keessaa immoo inni gara Yesuusitti gara Waaqayyo abbaa isaatti Elirooy jedheetuma iyyuu achuma keessaa hadhaa fuudhanii buqqee hadhaa kan fakkaatu keessaa hadhaa fuudhanii afaan isaatti naqanii cinaacha isaa keessa waraananii kanaantu jedhu Gooftaa Yesuus Kiristoos dhiisi waan godhaniif hin beekan jedhee abbaa isaaf araara kadhateef. Araarri Yesuus Kiristoos yeroo sana taasise namoota baay'eef taasise keessaa iddoon kun araara intarnaashinaaliidha yookiin immoo isa guddaadha jechuudha. Dubartii Samaariyaa ishee cubbuu qabdu sana cubbuun keessii dhiifameera dheen lammaffaatti hin deebinee dheen araara godheef. Namoota yeroo baay'ee dhukkuba garaagaraa qaban cubbuun keessii dhiifameera jedha araara godhaaf Yesuus. Gaafa fannoorraa garuu warra du'aniifis warra jiraniifis warra ganaa dhalataniifis warra fuulduratti jiraniifis dhiisii waan godhaniif hin beekan kan jedhu har'as humna qaba boris humna qaba bara baraanis humnichi itti fufeera. Kun dhiifama. Jireenya amantii keessatti dhiifama gochuun ulfina guddaadha. Waaqayyo gaafa namaaf Yesuus Kiristoos Waaqayyo gaafa ilma namaaf dhiifama godhu ijoollee Waaqayyoof dhiifama gaafa godhu ijoollee isaaf dhiifama gaafa godhu fayyadamaan warra dhiifamni ta'eefidha. Kan fayyadamu kan dhiifama sanatti gammadee keessa jiraatu boqotee keessa jiraatu nama dhiifama argate sana keessa jiraata. Nu moolii keenyaaf gaafa dhiifama goonu eeyutu gammadee jiraata beektu namicha dhiifama godhe sanatu gammachuu miira gammachuu eebba gammachuu keessa jiraata. Namatti dhiifama gooteef sanatu hin ta'in kan itti gammadu nama dhiifama godhe sanatu gammada. Fakkeenya tokko yoon isinitti hima. Nama tokkotu baay'ee si yakke yoo ta'e yakka hamaa tokko si yakke yoo ta'e garaan keessan akka gadduutti si yakke yoo ta'e namni kun garaan keessan baay'ee itti qabameera taanaan maaliin sinii qabeettu? Baay'een dogoggoree dhiifama guddaa naa godhe gaafa isin hin jedhu yeroo sana maaltu dhufa beektaa? Akka Gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa samiin manni qulqullummaa bakka lamatti ba'e sanadha. Lapheen jibbaan hidhame sun yeroo sana bakka lamatti ba'a. Iqirtaa gaafa ta'ettu bakka tulluun guduunfaan laphee nama sana keessa guutummaan isaa hin dhoha. Dhiifama gochuun ayyaana argachuudha. Medubbadhaa dhiifama gochuun jedhame ayyaana argachuudha. Yesuus Kiristoos gaafa dhiifama godhe kana akkuma ani nama hundumaa jaalladheera Yohaannis boqonnaa 2 keessatti saduraa isinis jaalala ho'aa walii keessan jaalladhaa. Gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa kana dubbatu ammas dhiifamni lubbuu namaaf waan ta'u seexanni immoo lafa kamitti namni akka dhiifama waliin goone barbaada jettanii gaafa yaaddan lafa namni isa yakkeetti yookiin yakkametti dhiifama gochuurra na ajjeesi na kutii na balleessi na hidhii yoo barbaade na akkasii jedhee lafa kanan seexanni kana jaallata. Waaqayyo garuu laphee araaraa laphee dhiifama godhu yeroo hundumaa itti dhiyoodha. Haleluuyaa. Sirriitti dhagaa ture yaada. Daawit macaafa qulqulluu keessaa bara kakuu moofaa taa'ee maaliif kakuu haaraa jiraate beektu? Dhiifama gochuu nama danda'udha. Daawit. Gooliyaadii
Daawitiin ajjeesuu dhaqe. Eegga Gooliyaad mo'ame booddee Saa'ol immoo eegga manatti Daawitiin gashee booddee nama Gooliyaadiin ajjeese mucaakuun kennaaf zarii sanyii isaa immoo gibira hin gashu jedhe. Mana qulqullummaa mana Daawit keessa gaafa taa'ee ka'u Daawit Saa'oliin affarraan kan ka'e Daawitiin ajjeesuudhaaf eeboo darbateedha macaafni. Kaaduu waa miti isa ajjeesuudhaaf wal ga'ii baay'ee qopheesse. Diina gudduu isaanitti uumame bal'aa jira ture. Gaaf tokko garuu akka carraa ta'e Saa'olumti harka Daawititti kenname utuu inni ciisaa jiru Daawit harka irraan ba'e. Akka jedhe Daawit. Daawit waa jedheera loltuun Daawitis waa jedheera. Ilaa Waaqayyo diina keenya qabee harka keenyatti kenneera. Amma namicha kana iddootti agarsiifne. Saa'oltu harka isaatti kenname diina Daawittu. No jedhe Daawit. Maal jennaan nama Waaqayyo dibee moosisee irratti harka koo maaliin godhu hin kaasu. Manni Saa'ol maaliif gadhumaa deeme beektu? Saa'ol nama dhiifama godhu miti. Manni Daawit maaliif ol ka'aa deeme? Manni mootummaan Daawit maaliif sanyiin Daawit maaliif hidda Yesuus ta'e beektu? Nama dhiifama godhudha. Dhiifama gootu yoo ta'e sanyiin keessan hiddi keessan jireenyi keessan ol ka'aa deema. Dhiifama gochuun beektan taanaan garuu gadhumaa deemtu. Dhukkubni kaanserii gaafa nama qabu namoota dhukkuba kaanserii dhukkubsatan foon isaanii dhiiga isaanii xuuxaa deema. Dhiifama gochuu dadhabuun kaanserii hafuuraati. Sirriitti na dhagaa sirriitti. Waaqayyo nama dhiifama godhuuf dhiifama godha. Akkuma ani siniif dhiise sinis maal godhaa? Walii keessaniif dhiisaa jedha. Dhiifamni ija amantii keenyaati. Fakkeenya tokkoon isinitti dubbadhe macaafa qulqulluu keessaanis yaadachiisa fakkeenyicha. Aarsaa dhiyeessuu dhaqee obboleessa isaa ajjeese. Hin danda'amu obboleessa keetti aara miti dura aarsaa keenyaaf dura obboleessa keetti aaramee dhiyeessus. Waaqayyo wanta inni barbaadu keessaa jiraate obboloonni nagaadhaan akka wal keessa jiraatan Waaqayyotu barbaada. Solomoon ergaa isaa keenya macaafa fakkeenya inni barreesse keessatti maal jedha beektu? Waaqayyo waan afur hin jaallatu, waan shan hin jaallatu, isa ja'affaa immoo hin ciigaadha. Innis nama tokkummaa diigu Waaqayyo hin ciigaadha. Waaqayyo lafa tokkummaa jaallata. Waaqayyo lafa araaraa jaallata. Waaqayyo lafa namni dhiifama walii gadhu gidduu jaallata Waaqayyo. Yeroo hundumaa nama lama tokko gidduuttis akka biyyaattis akka dhuunfaattis akka siyaasaattis Waaqayyo biyya dhiifama walii gadhu gidduu jiraata. Hojii ergamootaa boqonnaa 2:42. Amantoonni yeroo sanaadha maaddii tokko nyaatu jedha. Macaafa tokko dubbifatu. Waan qaban waliin gaanii nyaatu. Waaqayyo jaalalaan deddeebi'u dhageetu waan qaban waliin dhoskan jedhee geeti. Waaqayyo kanaafedha gidduu isaaniitti dinqii godhaedha. Dinqiitu ta'a. Waaqayyo gidduu isaaniitti hin dubbata. Sababii kanaaf namoonni tokko lamaan dabalamaa deemuudha. Akka dhuunfaa keetti, akka maatii keetti, akka waldaa keetti, akka garee keetti, akka dhuunfaa keetti dhiifama gochuu dandeessa yoo ta'e nama Waaqayyo yeroo hundumaa sitti fayyadamuu fi garaa Waaqayyo sitti gammaduudha. Harkoolii keessanii qabadhaati. Dhiifama gochuu beektaa waliin jedha. Jedha ammas dabalaati. Dhiifama gochuun beektu yoo ta'edha. Akkasii dhiifame hin beektu jedha. Allaqee. Dhiifama gochuu beekna taanaan Yesuus Kiristoos akka nuu dhiise beekna. Yakkasin baatanii dhuftan Maatewos boqonnaa 1:28 cubbuu ba'aan keessanitti ulfaate kottaa gara koo ani immoo ba'aa keessan isinirraa maalin godhaa? Nan fuudha. Ba'aan keessan akka isinirraa fuudhame beektu yoo ta'e cubbuun keessan akka isinii dhiifamu beektu yoo ta'e yakki keessan akka isinirraa ka'e beektu yoo ta'e nama isin yakkee dhiisuufi beektu. Namoonni cubbuun isaanii akka dhiifameef hin beekne qajeelummaa isaatiin jiraachuu barbaadan cubbuus namaa dhiisuu hin beekan. Araaraas namaa gochuu hin beekan. Kanuma. Jireenya fayyina jiraanna malee jireenya fayyuuf jirru jiraanna miti. Jireenya fayyina jiraanna. Amantoonni jireenya fayyan jiraatan sirriitti na dhageeffadha of mo'aati fudhadhabsi asuma of deebisaati. Amantoonni jireenya fayyame jiraatan yookiin jireenya araaraa jiraatan yeroo hundumaa mo'atoodha malee mo'amoo miti. Kanaaf jalqaba Waaqayyo nama dhiifama godhu barbaada. Yesuus irraa baranne kana. Dhiisiif jedhe dhiphina kee dhaabate. Dhiisiif inni jedhe sun hamma har'aatti dhiifamaa jira. Halleluuyaa. Hamma har'aatti
namsa gadaay harka namaarra dhiiga kan jirutu yakkamee harka kan jirutu Yesuus Kiristoos inni fannoo dhaabatee dhiisiif jedhe sun har'ayyuu sagalichi dhaga'ama abbaa biratti ammayyuu laaraadiyaa ammayyuu dhaga'ama miidiyaan kanas dhagaa kan jirtan inni Yesuus Kiristoos fannootti bee abbaa waan isaan godhaniif hin beekan dhiisiif jedhe har'ayyuu hin dubbata hin dhaga'ama sagalee waaqayyoo macaafni qulqulluun humna waaqayyootiidha humni waaqayyoo isa kana humna cubbuu mo'atudha humna waaqayyooti inni kun dhiisiif jedha namni dhiifameef hin dhiisaaf namni dhiifameef hin dhiiftiif namni dhiifameef yeroo hundumaa dhiisaa jiraata kasasaan jiraatu namni dhiifameef namni har'ayyuu kasasamaa jiraatu cubbuudhaan kasasamaa jiru har'ayyuu yeroo hundumaa kasasaa jiraata naa dhiifameera kan jettanisti naa dhiifameera sochoo sana agarsiisaasti ergamoonni waaqayyoos gidduu jiru waan ta'eef isaantu dhaggeeffatan gidduu jiru isin duwwaa miti gaafa dubbii waaqayyoo dubbatamu ergamoonni waaqayyoo dhaabatanii dhaggeeffatoodha sochoo isaa agarsiisa naa dhiifameera daame dhiiga ilma waaqayyoo Yesuusin jedha yakki koo hundumtuu naa dhiifameera jedha anis jedha isa na yakkeef nan dhiisa jedha iftaniittu harka reebaa galateeffadhaa dhiisanii dhiistuu keessaniif yoo dhiistaniitu ta'e reebdaniittu eshi kadhata yaa abbaa keenya bartootatu gooftaa akkas jedhaniin kadhannaa nu barsiisee jedhaniin bartootan Yesuusiin naan akkas jedhaa kadhadhaa yaa abbaa keenya yaa isa waaqarra jiraattu maqaan kee haa qullaa'u mootummaan kee jaalalli keenya waaqarratti ta'e lafarratti haa ta'u kan nu gahu biddeen keenya nu kenni yakkaa keenya nu dhiisi nuyis warra si akkaniif yoo dhiifte abbaan kee akkasii dhiisee beekta allaqe jireenya amantii keessatti dhiifama gochuu an jiraannu yeroo hundumaa jireenya amantii keessatti dhiifama gochuudha bakka hiqqataa jetti jiraachuu dhiifama sii godhee jiraachuu dhiifama fudhachaa jiraachuu amma si'ana afaan oromootiin dhiifama naa godhime yoo jetteme dhiifamni kee garagalu jedha namni beekaan irra jettee dhiifama naan jetta beekaan ala oltee dhiifama naan jetta amma kanatti balleessee dhiifama naan jettaati gadi garagali siin jedha dhaabate beettiin garagala macaafni qulqulluu yeroo sana maal jedha beektu dhiifama gaafattee namichi dida yoo ta'e mataa isaatti cubbuu keessa cubbuusaas walitti dabaltaafedha cubbuusaas kan keessatti dabalteetti feete qajeela mataatti baatate qajeela jireenya keessaa kan akka dhiifama gochuu ayyaana namaa dabaluu hin jiru ameen jedhe keessaa bukaasii kana waan shingaluu iddoo kana faamiliin jettooti ayyaanni gaafa kamsii dabala beektaa jireenya fuudhaa gaafa kamsitti nyaa beektaa jireenyuma waaqayyo wajjin minyaasa gaafa kam beektaa gaafa wanta hamma lubbuu keetti dhiyaatu isa yakka isa ulfaatan gaafa sirra gahu dhiifama godheera gaafa jettu itti samii waaqarraa baname sagaleetu baname ija waaqayyootu jireenya kee keessa gadi ilaalamee jedhe kaa gaafa dhiifaman goone garuu hin gaaddiddeeffamtee cufamtaati dhiifamni baay'ee murteessaa dhiifama gochuu akka barruuf waaqayyo ayyaana nuuf baay'isu lammata jireenya amantii keessaa lammati dhiifamni faraarri wal keessadha galateeffannaadha jireenya amantii keessaati galateeffachuu jechuun waan nuu ta'e waan nuu kenname beenna yoo ta'e akkuma dubbachaa turre kana galateeffachuu beenna galateeffachuun waan nuu ta'e beekuudha waan nuu ta'e beennu taanaan immoo komachuu beenna waan nuu ta'e beenna taanaan fannoo irratti waan nuu ta'e beenna taanaan nu yeroo hundumaa nama galataati galanni xixiqqoon jirti galanni gurguddaan jira yeroo hundumaa galata xixiqqoon jiraatina galata gurguddaa jiraadha galata gurguddaa beektu taanaan galanni xixiqqoo isin rakkiftu galata xixiqqoo beektu taanaan immoo galata gurguddaan baay'ee isinitti ulfaata yeroo baay'ee namni naa galateeffadhaa yoo jedhu biyya kana naa galateeffadhaa nu badaan hin jiru naa galateeffadhaa namni gaafa jedhu gaafa makee bitatu yookiin mana ijaarratu gaala dhaabbatu waan ta'e naa galateeffadhaadha baay'ee barbaachisaadha galateeffannaa xixiqqaa kana duwwaa beeku miti yeroo hundumaa galateeffannaa guddaa beekuudha innis maan hojii fannoo irratti nuu ta'e yeroo hundumaa nu galateeffachiisa hojii fannoo dhaame jedhaan mas dabalaati allaqee hojii fannoo aan mucaa Yesuus isa fayye isa qullaa jettanii beektu taanaan isin nama yeroo hundumaa galateeffatudha yeroo hundumaa nama galateeffatu nama afaan isaa keessaa galateeffatu yeroo hundumaa nama galateeffatu namni yeroo hundumaa galateeffatu nama waa'ee fannoo beekuudha engadate qon ture tuqeen ture rakkattanii fannoo argu caalaa beektanii macaaficha hubattanii fannoo argu gaariidha rakkadhee tanan as ga'e
rakkadheetanan waan rakkadheef waaqayyootti hafe jechuu hin qabdan. Isa sinii rakkate beekuu keessantu mana waaqayyootti isin hambisa. Mee dubbadhaa. Isa naa rakkate yoon beekedha. Mana waaqayyootti na fayyada. Faranjoonni akkuma keenya buujalee naa nyaattu. Faranjooti. Buujalee yoo nyaatte malee rakkinni yoo nyaatte malee mana keenyaa rakkatan malee gooftaan beekan jettanii yaaddu. Rakkinni itti keessa dhufte rakkinuma si beeksisa malee waaqayyoon sin beeksisu. Short. Lallaba kooti kun. Isin akka waadatti fachuu dandeessu. Biddeen dhabuun keessan mana kiraa kee jiraachuun keessan rakkina baay'ee kee jiraachuu keessan mana waaqayyootti isin hambisa miti. Ndawum gaafa baay'eenatti immoo ndawum hiyyeessi baay'eenatti gadhee taati ndawum. Namaayyuun beektu akka itti fideettan fideetti. Anteef. Hiyyeessa baay'eenatti isin godhii waaqayyo. Ati baay'eenatteetta. Hafuuraan baay'eenatteettan. Hiyyeessa baay'eenatti fooniin baay'eenatti taa'uu caalaa hiyyeessa dur cubbuudhaan ture karaa hafuuraa soorome badhaadhummaa waaqarraatti hidhateetu guddaadha. Kanaafi waa'ee fannoo yoo beektan mana waaqayyootti haftu malee yoo rakkinni isin jiraate duwwaa mana waaqayyootti haftu miti. Dhiyoo kana namoota na kadhachiisa asuu dhufeera miseensuma waldaa kanaa yeroo xinnoo ture hin bahe amma deebi'ee as jiru namni kuni. Ji'a lama waldaa dhabee naan dawwaleef maal taatee sadhattee jedheen gaafadhe yeroo hundumaa dura naa kadhadhume nan salachaa maroo baay'ee deebi'e naa kadhadhu waldaattis na kadhachiifatti asumatti dhuftees na kadhachiifatti namni kuni ammas manatti nan kadhadhaa silkii nan dawwala ni kannama ila mataa na garagalee jira ila hojii koo na harka qabamee jira naa kadhadhu jedhu amantoota daagota akkasii kana waaqayyoon barbaadu. Dhumarratti maal ta'u beektu maa baddennaan biyya jijjiirradheedha jedhanii kaaniiti maal jedhan beektu maaliif immoo jijjiirrattaniittu maaliif immoo sinii ta'eeroo nagaa immoo nu gaafattan jennaan waaqayyoof tajaajila gaafa rakkinaa daawwal dhaafeetti. Waaqayyoof tajaajila gaafa rakkinaa daawwal gaafa rakkinaa hafuurri natti daawwalchiisu sirraa adabeera maqaa Yesuus. Rakkina kee maal laagoon Yesuusitti maddu malee maal laagooti. Gaafa rakkinaa waaqayyootti iyyatta gaafa rakkinaa tarreessa yookiin agalgaayitti iyyatta. Isaa waan akkasii. Daawut rakkina kootti waaqayyootti nan jedhani miti. Gaafa beelaa gaafa quufaa jechuun dhiiseera. Mana qulqullummaa keessa dhaabatara. Daawuti koo mana waaqayyoo keessa dhaabachaa mana waaqayyootti iyyata. Bakkee keessa gulufaa wal iyyata miti. Amanaan akkasii amanaa iyya beekuudha malee amanaa amantii beeku miti. Iyya beeka amanaan akkasii boo'icha beeka amanaan akkasii. Kanaaf akkas akka hin taane nuyi nama galataati yeroo hundumaa. Dhuguma isinitti himaa mee agalgaawwan as keessa jirtuusti joosan agarsiisame jedhin agarsiisi nama waaqayyo hin jirtanii. Silkii keenyatu agartan yeroo baay'ee gaafa congaarraan nu gubee duwwaa congaarraan isaan gubee duwwaa mataan garagalee duwwaa makiinaan jalaa qabamee duwwaa heloo nun jedhama. Maa rakkatee miti dhugaadha. Namni rakkatee waaqayyotti jechuun namatti hin danda'amti dha. Shoort nan beeka isa kana laa mandawwaliin haa cufaadee miti. Gaafa ayyaana waggaa ga'u immoo gaafa waama ta'e ta'u immoo gaafa nama kamii haa ta'u ana miti nama hundumaa qaba. Baga maatii kee wajjiniin geesse nagaadhaa akkam haali tajaajila keetii akkam haali jireenya keetii akkam jettanii gaafattu baay'ee gaafa rakkina keessanii duwwaa chuu jettanii dawwalinaa. Waaqayyoottis akkatti dubbattu taanaan eessaa dhufee micaan koo jedha eessaa dhufee eessaa naa daawwala nama tokko tokko mee wuuy maal namichi kun maaf naa daawwale laata eessaa naa daawwalee jettu waaqayyoos waan akkas jedhu natti fakkaatana. Gaafa rakkina keessan duwwaa ibidda keessan dhadhaachaa gara waaqayyootti fiigaa kan duwwaa beektu. Nu yeroo hundumaa yeroo argannus yeroo dhabnus michuu waaqayyooti nu beekna ta'e harka fuudhaa amantiidha. Maaliif asitti dubbadha beektaa fira waaqayyoo akka taatuuf sitti dubbachaa jiraan. Michummaa waaqayyoo jabeeffadhu maqaa Yesuusiin. Harkoolii keessanii qabadhaati michummaa waaqayyoo cimsadhu waliin jedhaa. Dabali ammas isatu nama hin gatu. Agalgaayin dafee si bira ga'uu dhiisuu danda'a. Jilbi ka'annaa kee dafee si bira humni kee gadi bu'uu danda'a. Michummaan ati waaqayyootti cimsatte garuu maakiroo sakeentii gidduutti lafa jirtutti biratti argama. Michummaa waaqayyoo cimsadhaa obboloota. Kanaafidha. Galata jechuun michummaa waaqayyoo cimsachuudha. Galateeffachuu beekuudha. Fayyina keessan galateeffadha. Waan sinii ta'e galateeffadha. Waan waaqayyo immoo karaa hafuura isaatiin badhaadhummaa hafuuraatiin sin eebbise fooniif hafuuratti sin eebbisees galateeffadha. Galateeffachuu bara. Galateeffachuu baruun ulfina. Gaafa mana gaddaa dhattani maal tajjeese akkamitti du'ee hin beelee moo namichatu mana gaddaa dhaqeeti eessa isaatu eessa isaa maal ta'ennaan hin dhaameti itti dheeraniin eessa isaa dheennaan adda isaa dheeran waaqayyotu ija isaa ooshee mana galataa gaafa dhattani immoo maaliif galateeffattaattani beektu baay'ee
Maali wanta itti galateeffattuuf? Ahaa. Ani immoo maaliin galateeffachuu qabattanii hojii manaa qabattanii galtanii beektu? Namni lafa ooduu jira malee lafa galataan jiru baay'eesa. Lafa hamee jira malee lafa naa ta'eeraan jiru. Lafa gaddaa jira malee namni yeroo baay'ee lafa gungummii jira malee lafa naa ta'eeraan jiru. Har'a sittan dubbadha harka keenya godhi fudhamantiidhaan sittan dubbadha. Lafa boo'ichaatiin lafa gammachuutti lixi maqaa Yesuusiin. Mandara gungummii keessaa mandara galataatti lixi maqaa Yesuusiin. Lixi dhiiga Yesuusiin si abboomeera sirratti hafuura kana. Waaqayyo naaf si naa gargaaru. Isa nuu ta'eef galateeffachuun cimina keenyadha.